Jagna gaarota raasee aariitu manaa baasee goota diina dachaasee kana gaazii arcaasee adam diimaa yooman faarse jechuun weellisaan qabsoo Caalaa Bultumee kan sirbeef adam diimaa eenyudha. Jagna gaarota raasee aariitu manaa baasee goota diina dachaasee kana gaazii arcaasee adam diimaa yooman faarse. Maqaan dhaloota isaa Adam Ahimad Ali yeroo ta'u caalaatti garuu Adam Diimaa jedhamuun beekamaam. Diinaraas ammoo maqaa qabsoo isaatiin. Adam Diimaan bara 1971 godina Harargee Lixaa aanaa Doobbaa Gandaalii Xiqqaa Araddaa Jannataatti dhalatee guddatee. Adam Diimaa bultii dhaabbatees haadha manaa lamarraa ijoollee 9 horatus jireenyaaf maatii isaa caalaa walabummaa sabaa caalchifatee qabsoodhaaf hidhatee hanga lubbuunsaa wareegamtuttis galaana qabsoo daakaa sabasaaf nama jiraatedha. Sirna hamaa ilmaan Oromootti diina ta'e sanatti Adam Diimaa diina ta'uudhaan afaan qawwee isaaniittis innis afaan qawwee galagalchuudhaan sodaa tokko malee xiiqiin lolaa ture. Roorroo sabasaarra ga'u kamuu fincilee mormee lolee lolchiiseetu diina ba'aaf gala wallaalchisee. Xiiqiif sabboonummaan dhiiga Oromummaan gootummaan sabasaaf loleetu maqaa diinaraas jedhamus sabasaarraa gonfatee. Adam Diimaa yookaan diinaraas wayyaaneetti dhukkuba sammuu ta'ee bara 1997tti yeroo filannoo bara wayyaaneen korojo'aatti mootummaaf loltoota wayyaanee wajjin lola cimaa walirratti banuun loltoota wayyaanee danuu jilbeenfachiisee. Gaafasirraa jalqabees wayyaanee waliin diina guddaa ta'uun waladamsuu jalqabanii. Wayyaaneen guyyaa guyyaan loltoota ishee Adam Diimaa yookaan diinaraasitti ergitus inni garuu injifannoon harka laachisee ofirraa deebisaa ture. Dhukaasa jabaa irratti bananis diinaraas loltoota wayyaanee haxaa'uun gumaa ilmaan Oromoo baasaa ture. Yeroo wayyaaneen poolisoota ishee erguun Oromoota sabboonummaa qaban kaan reebuun kaan hidhaan dararaa kaanis ajjeesaa turan. Gootichi diinaraas osoo an lubbuun jiruu saba koo hin fixan jechuun wayyaanee faanas kokkee wal qabee. Yeroo kana loltoonni wayyaanee 50 ta'an isa qabuuf mana isaatti yeroo marsan gootichi diinaraas garuu tooftaa lolaa isaan hin qabne waan qabuuf loltoota isaanii 2 garanaa garanatti isaan kuffisuun isaan harkaa miliqee deemee. Sabni isaas hidhatee humna wayyaanee akka ofirraa loluuf diinaraas leenjii hidhannoo barsiisaa tureera. Wayyaanee humna qawweetti amantus baaf gala ishee dhorkeera. Boodarras gootichi Adam Diimaa yeroo Oromoon loltoota wayyaanee naannoo Somaalee poolisii addaatiin ajjeefamutti taa'ee ilaaluu hin dandeenye. Loltoota wayyaanee naannoo Somaalee kanatti dhukaasa banuun lafarraa isaan daguugee. Oromoo sabasaaf gaachana ta'ee dhumaatiirraa isaan baraaree. Diinaraas boodarra harka diinaa bu'uun manadhaatti darbatamus gootummaaf onneesaa sodaan qabne sanaan manadhaa wayyaanee cabsuun miliqeera. Dhumarrattis Adam Diimaa yookaan diinaraas amajjii 26 bara 2009 loltoota wayyaanee yookaan agaasii faana lola cimaa walirratti banuun baay'ee isaanis madeessuun ijibbaata jabaa erga taasisee booda dhumarrattis ofiisaatis wareegamuuf dirqamee. Isa kanaaftu aartistiin qabsoo Caalaan Bultumee gootummaa diinaraasiif akkas jedhee sirbee. Jagna gaarota raasee aariitu manaa baasee goota diina dachaasee kana gaazii harcaasee Adam Diimaa yooman faarse. Gootonni Oromoof wareegaman hin duune lafeef dhiigni isaanii ilmaan Oromoo miliyoonota keessa jira. Bara baraan seenaa qabsoo uummata Oromoo keessatti kabajaan jiraatuum galatooma.